deemaa jira. Waraanni kuni waraana cimaa takka argame hin beekne jedhamaa jira. Kanaanis waraana kanarratti nama hedduun wareegamanii jiru. Baasii hin barbaachisne wareegama hin barbaachisne hedduutu bahaa jira. Gama hundumaan iyyuu gara Tigraayitiin nama hedduutu wareegamee jira. Gara Amaaratiin nama hedduutu wareegamee jira. Gara Oromiyaatiin nama hedduutu wareegamee jira. Egaa hiikni waraana kanaa waan tokko waan hiika hin qabne wayiiti. Waan kanaaf jedhamee kaa'amu hin jiru. Akkuma ibsi ofii baasee jalqaba yoo jalqabu olaantummaa seeraa kabachiisuuf jedheeti. Achirraanii olaantummaa jireenyaa kabachiisuutti jijjiiramee biyyattii diiguudhaaf deemu. Biyyattii sana diigumsa biyyattii kanaa hambisuudhaaf jedhameeti kan yaadame. Akkamitti akka sadarkaa kanatti gadi buunee biyyattiin diigamuudhaaf kan jedhu sodaa akkasii jala akka geenye hunduma caala waan nama aarsudha, waan nama sodaachisuudhas, waan namaaf hin galle hundumaaf iyyuu sadarkaa kana gadi bu'uu jechuun sadarkaa kana ga'uu jechuun silaa waan hin malle uummata biyyattii saniitii fi kanarraa kan ka'e amma egaa waraanichi garmalee hammaataa dhufee jira. Karaan warri amma karaa daseetti dhiyaachaa jiru. Dasee otoo hin ga'iin kaleessa kutaa barra akka qabatanii isinitti himnee jirra. Har'a kutaa barris darbanii jiru. Karaa xiixaa jedhamu tokko gahanii jiru jedhamee jira. Karaa bahaatiinis akkasuma iddoo baay'ee gahanii jiru jedhamee jira. Daseetti dhiyaatanii jiru. Akka Geetaachoo Raddaa jedhetti ibsa har'a warri Tigraay baasaniini. Iddoo nuti bakka baay'ee qabannee jirra, bakka baay'ee geenyee jirra. Kanaafi keessattuyyuu karaa Tigraay warri jirtanii karaa dhiifama. Kombolchaa mana yookiin immoo buufata xiyyaaraa qabachuudhaaf itti dhiyaatanii jiru. Bakka gabaabduutu nu hafe jedhanii jiru. Kanaan Dasees itti dhiyaatanii jiru. Daseen amma hayiqi erga to'ataniin booda karaa sadiin Daseetti deemaa jiru jedhamee jira. Haala kanaan amma akka kan Dasee qabatanii jennaan egaa wanti hafuu hin jiru. Naannoo sana guutumatti to'atu jechuun ni danda'ama. Kanaaf Daseen waan baay'ee kan jijjiirtudha. Warri Daseedha homaa dhimma hin qabne, warri Walloodha homaa dhimma hin qabne kuni akka homaan ta'initti kan isaanii dubbachaa jiranii. Kuni waan tokko hiika akka hin qabneetti fakkeenyaaf har'aa akka Sisaay Ageenaa dubbate jedhanitti Walloon istiraatejikaalii barbaachisaa miti. Akkasuma waan dhiibbaa qabdu miti jedhee jira. Egaa achi keessatti naannoo sadiitu waan murteessaa qaba. Naannoo sadeen kana keessa Amaaraa fi jiddugalli Amaaraa Bahar Daar jira. Sanaan ala Gondar jira. Isaan iyyuu warri Bahar Daar jiranii baqatanii Finfinnee jiru. Baay'een isaanii jedhama. Hooggantoonni naannoo mataa isaaniitiin. Kanaaf istiraatejikaalii amma istiraatejikaalii murteessaadha kan jedhamu maalirraa ka'uudhaani. Kana gaafa laallee jenne Gondar Finfinneetti dhiyeenya jiraachuun mataa isaatiin yookiin Finfinneetti dhiyaachuu jechuun istiraatejikaalii baay'ee murteessaadha. Istiraatejikaalii sana caala murteessan hin jiru. Maaliif kan Finfinneetti dhiyoo jiraate waan barbaade yeruma san innasuma fudhata waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ammaa yoo wanti kun kan Walloo murteessaa godhu Gondar otoo qabatanii Gondar Finfinneerraa naannoo kiiloomeetira 600 oliidha kan jirtu. Kanaafiyyuu Gondar qabatanii dhiibban dhufu hin jiru. Still preferiidha. Still qarqara jirti Gondar. Yoo Bahar Daar qabatanii kiiloomeetira 500 fi wayirra jira 600 jedhamti. So kiiloomeetira 600 jiru jechuudha isaati.
Kanaafi dhibba jaarra jiraachuun homaa isaan hin fayyadu. Gondaris dhibba torba akkasuma irra jirti. Gondaris qabachuun, Bahar Daaris qabachuun naannoo Amaaraa barbadeessuu ni danda'ama. Naannoon Amaaraa mo'atame jechuun ni danda'ama. Achiin booda egaa kan jiru haala jiru loltuun biyyattii hamma tokko ittisuus maalii gochuus ni danda'a. Yoo dasee ilaalle garuu daseenii kiloomeetira 300 fi wayirra jirti. Kiloomeetira 300 fi wayii Finfinneerraa fagaatanii jiru jechuudha. Daseedha Finfinneen bara konkolaataadhaanii sa'aatii 6-8 kan oofsisuudha. Kanaafi iddoon kun baay'ee murteessaadha. Haala amma jiru kanaan of jalaa haamanii rukutanii gaafa deemanii achiin booda duubatti bakka barbaadan ga'uu danda'u jarri kun. Kun immoo hunduma caala kan nama isaaniif miidhaa guddaa fidaa jiru. Loltuun biyyattii amma warri bilchiginnaa keessa jiranii loltuun raayyaan ittisa biyyaa walii galaa hin jiru. Gargar bahee jira, gargar dhaabbatee jira, ilaalcha gara garaa qaba. Maafan du'aa, maafan kanatti deemaa, maafan rakkoo kana hunda gahaa jechaa jira. Yoo duubatti nan deebi'a jedhe kan dura deemee waraanne warri faannoo jedhanii fi warri kuni uummata kana rukutaa jiru. Uummata kana ijoollee kana yookiin loltuu biyyattii kana rukutaa jiru. Kanarraa kan ka'e rakkoo guddaa keessa galee jira. Kanaaf hundumtuyyuu harka kennataa jira. Harka kennachaa waan jiruufi waraanichi ammaanachi mooraalii onnee ittiin waraanu. Otoo onnee qabaatee otoo waraanni kun yookiin waraanumti lamaan warri bilchiginnaa jiran kun hundi onnee qabaatee hanga dhiibamee kunoo dasee kombolchaa hin kennitu keessa galuu hin danda'u ture. Kanaafi kun walumaa galatti kufaatii jaraati kan inni argisiisaa jiru. Kanaafi dasee fi kombolchaan harkaa baatee innaani jijjiirama guddaa dhufaa loltuu biyyattii sana keessatti akirri already warra Tigraayitti goree jira. Amma Tigraay yeroo sodaannu keessa hin jirru jedhanii jiru. Sanaan alaa kan jiru oduun keenya hiiti xiyyaara tokko rukunnee jettee jirti. Hiiti egaa har'a humni ittisa Tigraayii xiyyaara tokko rukunnee jirra jedhaniiti kan isaanii dubbachaa oolanii ibsas kennanii jiru. Boru ibsiin kennama jedhamee jira. Lolli xiyyaaraa kuni fufee jira. Lolli xiyyaaraa kuni iddoo baay'eetti gaggeeffamaa jira. Lolli xiyyaaraa kun bakka baay'eedha. Karaa baay'eedhaan kan gaggeeffamaa jiru. Har'aa kutaa barrii gara xiixaa yeroo deemanii akka isaan hin dabarre gochuudhaaf akkasumas Dalaantaa iddoo jedhamu gara Taantaa iddoo jedhamutti akka hin dabarre gochuudhaaf xiyyaaraanii reebicha gaggeessanii jiru jedhamee jira. Akka nutti fakkaatutti Abiyyi xiyyaara kana argachuu hin oolle dirooniin hirmaachuu danda'u. Xiyyaara kanas argachuu hin oolle alaarraa xiyyaara kana dura qabu qofa hin fakkaatu. Amma bal'inaan xiyyaara waraana kanarratti hirmaachisaa jira. Waraana kanarratti xiyyaarri haga ammaa hin hirmaanne haga barbaadameen fakkeenyaaf gaafa Laallibalaa qabatan gaafa Waldiyaa qabatan yeroo kana hunda xiyyaarri duraan jalaan rukutamee hafeennaan hin hirmaanne. Amma garuu haala sirriitti hirmaachaa jira. Yeroo tokko gara Tigraay deemeetis reebicha gaggeessa jira. Gara tokko amma loltuu biyyattiitis ittisuudhaaf jedhee gargaarsa gochuudhaaf jedheeti dhaqee darbatee deebi'aa. Kanaaf waan Chaayinaarraa akkuma jennee nan argadha kan jedhe san tarii argatee ta'uu danda'a yookiin immoo kan madaraa wanti mirkaneeffanne hin jiru. Garuu shakkiin keenya waa argachuu hin oolle jenneeti. Akkasuma ta'ee egaa xiyyaarichi waan jijjiirama inni fidu jiru akkasuma
tokko warri beekanii jiru ammaa kanaafiyyuu wal faffaca'aniiti kan isaan deemanii. Lammaffaa meeshaa waraanaa gurguddaa rukutuudhaaf inni kan yaalaa jiru. Meeshaa waraanaa kanas akka barbaadameen waan argame hin fakkaatu. Kana booda garuu isaan Dasee fi Kombolchaa erga harkaa qabataniin booda wanti baay'eewwan jijjiiramuu fi isaanis akkasuma waan danda'u fakkaata. Kanumaani oolmaa Oromiyaatti deemnaa. Oolmaa Oromiyaanii KFO'n ibsa baasee jira. KFO'n ibsa baaseenii har'aa waan afur gaafatee jira. KFO'n ibsa inni baasee akka jedhutti amma naashinaal daayaloogii maalii jettanii warri mootummaa kunii kan odeessitanii naashinaal dayaaloogiin karaa barbaachisaa ta'een qofa karaa sirrii ta'een qofa kan gaggeeffamuu qabu. Sanaan alaa akkanumaanii lallaaquunii jijjiirama hin fiduu jedhee jira. Kanaafiyyuu jijjiirama fiduudhaa fi jijjiirama dhugaa argachuudhaa fi akka KFO'n jedhutti egaa jijjiirama dhugaa argachuudhaa fi duraan dursee rakkoo jiru sana hubachuun barbaachisaadha. Rakkoo jiru sana hubatanii erga rakkoo sanaa fi immoo furmaata dhugaa barbaaduudha jedhee jira. Furmaata dhugaa kan barbaadamu yoo dhugaan qabsoon dhugaa gaggeeffameedha jedheeti amanaa OFCO'n. Kanaafi warri dhugaan itti hirmaachuu qabanii yoo itti hirmaatanidha. Kanaani qabxii afur baasee jira. OFCO'n kanaan qabxiilee marii ta'u jedhee yaadu yookiin jijjiirama kana gaggeessuudhaa fi wanta barbaachisaadha jedhanii afur baasee jira. Arfan kunis isaan kana kunooti kan OFCO'n baasee ibsi OFCO isa kana. Kanaafi ibsa kanaanii qabxii afur kennee jira. Kunooti ibsi OFCO'n baasee. Kanaani akka isaan jedhanitti wanti afur guutuu qaba. Wanti arfan kun yoo guutiin jijjiiramni tokkoyyuu hin jiru jedhee jira. Jijjiirama kana qabatamaa gochuudhaa fi jijjiiramni kun haalaan akka dhufu barbaadamee jire. Qabxiiwwan arfan kun guutuu qaba jedhee jira. Qabxiiwwan arfan haa guutan jedhaman kun waraanni seera kabachiisuu jedhamuun waamame eegalame. Yeroo ammaa kana mata duree jiraachuu fi jiraachuu dhabuu biyyaaf jedhu kallattii hundaan gaggeeffamaa jiru. Hatattamaanii dhaabbatee mariin biyyoolessaa hundi hunda hammatee akka gaggeeffamu ni gaafannaa jedhanii jiru. Kanatu jira. Kanaaf tokko kan isaan gaafatan isa kana. Istaanee kan isaan gaafatanii isa kana gama biraatiin marichi qaamonni hawaasaa idil-addunyaa beekamtii fi deeggarsa kennameefiin akkasumas bilisaa fi amanamoo ta'aniin garee kamiifiyyuu hin loognanii kanneen hunda biratti fudhatama qabaniin gaggeeffamuu qaba jedhee jira. Kanaafi uummanni akka egaa kun jedhutti uummanni hundi garasitti deemuu qaba. Uummanni hundi kanarratti hirmaachuu qaba. Uummanni hundiyyuu uummata international community irraa fudhatama qaban, international community irraa dhagaamtii qabanii fi beekamtummaa qaban ta'uu qaba jedhee jira. Kana jechuun akka maayindii jedhanii maayindii namaatti taphatan kanaa miti. Maayindiin kanuma maayindii abiyyiiti kan biraa miti. Waan biraa wanti hin jiru. Kanaafiyyuu maayindiin jedhamu achumatti maayindii abiyyi haa ta'u. Garuu kan dhugaa jiru yoo jijjiirama kana argachuu barbaadanii yoo jijjiirama kana fiduu barbaadanii dhugaadhaan yoo biyyattiidhaan nageenya biyyattiitii
hin yaadu ta'ee kana dhiisanii qoosaa kana dhiisanii dhugaadhanii warra jiru hirmaachisuu qabu. Inni sadaffaanii kan isaan gaafatanii hidhamtoonni siyaasaa gadhiifamuu qabu. Hidhamtoonni siyaasaa hundumtuyyuu hiikamanii himatamtoota mari'achaa taa'uurra jiraatuu jennaa jedhanii jiru. Egaa mariin kun kan gaggeeffamu hunduma waan ta'eef hunduma jidduu waan ta'eef warri hidhames gadhiifamee isaanis irratti hirmaatanii ta'uu qaba. Sana yoo ta'u baate garuu waanuma tokko faayidaa hin qabu jedhee jira Ofiikooni. Egaa kuni ibsa Ofiikootii taanee beeksisa malee mariin hin jiru jedha Biiroon Taayyee. Biiroon Taayyee waan rakkate fakkaata. Gara tokkoon amma gara tokkoon marii waan konferensiin tokko hin gaggeeffama jedhanii jiru. Konferensiin kun hin gaggeeffama jedhanii konferensichi amma ji'a dhufu kana keessa sadaasa keessa gaggeeffama jedhanii ture. Sadaasa keessa gaggeeffama jedhamee silaa egaa international community sobuudhaaf ture. Hundumtuu irratti hirmaatee jira. Hundumtuyyuu kana godhee jira jedhanii sobuudhaaf wanti isaanii uummata biyyattiis uummata international communities akka isaan gowwoomsuudhaaf kan isaan barbaadanii. Haa ta'u malee uummanni kanaan gowwoomu international communitiinis irratti baree jira. Keessattuyyuu ofumaan wal waamaniiti hundumaa hirmaachisne jedhu. Warruma Abiyyi jilbiiffatee amma kun xannoo firfaarii aangoo kana argate hundumtuyyuu achi keessatti hin hirmaatan jedhamee jira. Kanaafi kanuma warraati warruma amma Abiyyi koo Abiyyooti ani siifan kufaatiin irra deemni warra jedhuun isaaniidha kan amma achi keessatti hin hirmaachisne jedhanii. Isuma saniyyuu immoo warri tokko tokko akka Baaldaraas jedhamu ani nan geenye waan tokko hin nageenye miti. Mariin akkasii jiraachuu isaatiyyuu hin beekne jedhanii waan saaxilanii fi achiin booda amma konferensiin kunii konferensii hundaa otoo hin ta'in marii waliigalaa yookiin naashinaal daayaloogii otoo hin ta'in asirratti callisneetuma beeksisaa fi piroomoshiniidhaaf kan itti fayyadamnu. Kanaaf fuulduratti bal'inaan waan hojjennu sana kan irratti piroomoot goonuudha jedhanii jiru. Biiroon Taayyee egaa waajjirri Taayyee ministeerri jedhamu sana kan inni jedhee. Kana jechuun ammallee gowwoomsuudhaaf malee jeeniyuun wanti tokko wanti gaggeeffamu hin jiru. Kanaaf kan keessattuyyuu walitti qabaa dhaabbilee siyaasaa maayindii jedhamu kana damee maayindii jedhamu kana Profeesar Mararaa Guddinaa kan hoogganu Ofiikoonii kan ibsa baasee ibsi kuni wanta isaan qopheessina jedhan kanan kan wal faallessuudha. Kan waliin hin deemnedha. Kanaafiyyuu soba jechuudha. Waan tokko wanti jijjiiramuu hin jiru. Wanti tokko wanti dhufuus hin jiru. Callisee warri wal fakkaatu walitti yaa'ee ofiisaatii buna shaayii wajjin dhugee waliin gammadee waliin sirbee gaafa deeme jaldeessi walitti yaa'ee waan inni jijjiiramuu fidu hin jiru. Waan tokko dhiifama namaan jaldeessa jechuu keenya miti kan namaatii miti. Garuu hundumtuyyuu callisee walitti yaa'ee wal fakkaatteen waanuma jijjiirama fidanii jiran. Kanaaf warri jijjiirama kana fiduu barbaadan alatti hojjechuu qabu kana. Alaatti biyya alaatti hojjetamuu qaba kuni. Egaa har'a waan haaraa arganne keessaa Abbuut yoo mo'atee hireen keenya maalii kan jedhudha. Kanarratti namoota dudubbisneetu ture akkamiin jedhanitti amma kan hojjechaa jirru nuti ammallee taanan duras taanan mariin godhamee fi waliigalteen jiru waboo wajjiniinis warra kaan wajjiniinis waliigalteen jiru uummanni hunduu naannoo fi bilisa baasuudha. Kanaafi kaayyoon keenya mootummaa Abiyoot mootummaa Abiyyi jedhamu isa sana kuffisuudha barbadeessuudha. Isa immoo wajjiniin hojjechuu qabna. Erga sana hirmaate erga sana lafaan dhoofneen booda
akka durii sanitti tasuma deebi'uun hin danda'amu. Nuti barree jirra, arginee jirra. Kanaafiyyuu ammaan achi iddoo sanitti kan deebinu hin qabnu jedhanii jiru. Isarraa kan nu baasa jedhanii yoo wajjiniin ni jiraanna ta'e, yoo wajjiniin jiraanna, yoo biyyattiin suni akka itti fuftu barbaanna ta'e federaalizimii dhugaa, federaalizimii laafa mootummaa seentarii yookiin mootummaa jiddugaleessaa laafa baay'ee laafa waan sadi qofa hojjetu irratti waliigallee naannoleedha mirga kenninaa naannoleen hojii isaanii ofii isaaniitti hojjetu hojii isaanii keessa isaaniitti wanta barbaachisu hunda ofii raawwatu jedhanii jiru. Kanaafi inni kuni mootummaan federaalaa laafan waan sadi qofa irratti kan ajajuudha. Sanaan ala isan galchuu. Inni tokko mootummaan federaalaa waa'ee dippiloomaasii hojjeta. Kanaaf ambaasaaddoroota maalii kana biyya alaatti ergaa. Biyya alaatti ergee maal godhee walitti dhufeenya biyya jidduu jiru karaa isaati kan inni raawwatamu. Kana inni tokkoffaanii. Inni lammaffaanii daangaa biyyattii eegaa. Daangaa biyyattii daangaa kana jedhee daangaa biyyattii sana eeguudha. Isa loltuu daangaa eegan. Loltuu biyyattii guddisuu maal gochuu osoo hin ta'in loltuun daangaa eegu gahaadha. Loltuu hedduu ofitti loltuun hin oomishu. Loltuun taa'ee kan nyaatudha. Waraanni gaafa jiraate nama dhaqee waraana jedhanii nama akka ittiin wal ajjeesudha. Lammii ajjeesudha. Kuni tasuma ta'uu hin qabu. Kanaafi loltuu kumaatamaan kuma dhibba kuma miliyoona walakkaa amma yoo xinnaatee jedhe biyyattii sana keessatti namni hidhatee waraana jedhee deemu walumaa galatti yoo xinnaatee miliyoona tokko haga miliyoona lamaati kan ta'u. Ammatti gara hidhattoota gara mootummaatis dabalatee mootummaa mormanis dabalatee walitti jechuudha. Namni miliyoona lamaa hidhatee gaafa walitti duulu maal jechuudha kun? Waraana addunyaa lammaffaa hin fakkaanne wantichi. Garmalee waan nama gaddisiisudha. Waan nama aarsudha. Extremely waan nama aarsu. Bara kana hagas gadi buunee kana keessa galu akka biyyaatti jechuudha. Kanaafi kuni hundi hin barbaachisu. Loltuu 50,000 yoo guddate 100,000 yoo qabaatanii jedhanii daangaa eeganii saniin booda gahaadha. Sanaan ala dhimmi isaanii sana kana keessa galaniif hin jiru. Eegumsa maalii poolisiin eegumsa gochuu danda'a. Isaa taanee wanti sadaffaanii karansiirra. Karansii doolaara yeroo maalii kana kan murteessu isaanuma mootummaa federaalati. Waan sadeen kana irratti murteessaa. Sanaan ala wanti jiru hundi naannoleedhaaf kennamee naannoliin cimoo ta'anii naannoo tokko ol jedheen ilaalee ija hamaan ilaaleen deebisuu. Kanaaf immoo kan cabuu qabu warra babal'achuu qabna jedhanii warra callisanii babal'anna jedhan ilaalcha akkasii kana cabsanii ilaalcha akkasii kun akka lammaffaan kaane godhanii achiin booda gara itti adeemudha wanta araara biyyattiitti jechuudha. Biyyattii sana akkasitti yoo walii galanii qofa biyyattiin sun biyya nagaa ta'uu dandeessi. Kanaafi kanarratti hojjannaa. Kanaaf federaalizimii dhugaa kana keessatti seentaraal gavarmentii dadhabaa ta'e seentaraal gavarmentii maqaadhaaf jira jedhu kan akkasiiti. Biyyoonni akkasii immoo UK biyya akkasiiti. Even Amerikaan iyyuu isteetota irra paaworii qaba. Seentaraal gavarmentii irra. UK immoo ilaalle jenne UK akka waliigalaatti hagasuma humna qabu. Ingiliziin sana caala humna qabdi. Skootishiin kophaatti humna qabdi. Isteetis taatu jalatti jechuudha. Ittaanee kan jiru Abiyyee Biraanuu Baqqalaa ofirraa ari'ee jedhamee jira. Egaa kuni oduu addaati. Abiyyee har'aa akka oduun keessaa nu qaqqabetti Biraanuu Baqqalaa hogganaanii Rippaabilikaan Gaardii
jeneraala namni kuni Birgaadeer Jeneraal Biraanuu Baqqalaa kan ajajaa Rippaabilikaan Gaardii gara dhiyaatti jijjiiramee jira jedhamee jira. Gara Beenishaangulitti jijjiiramee jira jedhamee jira. Kana jechuun waatu jira jechuudha. Waan shakke wayiitu jira. Akkuma isiniin jedhee kaleessa isinitti himee loltuu iddoo shanan jiranirraa kaasee gara shanoo geessee jira. Gara shanoo keessa jiru amma bakka tokkotti kaampii tokkotti walitti qabee jira. Kaampii tokkotti walitti qabee Biraanuu Juullaa kan kana dura amanee durii jalqabee erga aangoo kana argatee aangootti dhufeen booda ajajaa waraanaa jedhee kaa'e suni amma achi jijjiiramee gara Beenishaangulitti ergee hidha Abbayyaa eegi jedhanii jedhamee jira. Bakka isaa eenyu akka dhufee hin dhageenye garuu hordofnee isinitti himna. Gama biraatiin Oromoo Walloo waraanni nun ilaallatu jedhee jira. Oromoo Walloo isinii akka uummata Wallootti waraanni kuni kan keenya miti nun ilaallatu. Homtuu akka irratti hin hirmaanne jedhanii jiru. Hundi keessaniyyuu of eeggadhaa wanta kana irratti hin hirmaatinaa. Waraanni kuni waraana keenya miti. Kanaaniin hundi keenyayyuu cinqamuu yookiin kana keessa rukutuu hin dandeenye jedhanii jiru. Dhiifama sagaleen jiru namoonni baay'een sagaleen jiru jechaa jiru. Egaa akka isaan jedhanitti amma akka uummanni Walloo nun ga'anitti nu dabarsis jedhanitti uummata kanatu baay'ee safar gochaa jira. Keessattuyyuu amma gara Wallooti. Gara Baateetti dhufaa jiru isaanii uummata keenyatti bu'anii hin jiranii. Uummata keenya tuqanii hin jiranii. Kanaaf haga isaan nun tuqnetti nuti isaan tuquu hin qabnu. Waraanni kun hin ilaallatu. Dargaggoonni Walloo hundi keessaniyyuu hidhannoo keessan qopheeffadhaa. Hidhannoo qopheeffadhaatoo hidhannoo keessaniin waan barbaaddan godhaa. Kanaafi nuti amma yeroo walumaa galatti eenyummaa keenya kabachiisnudha. Eenyummaa keenya kabachiisuudhaaf kaanudha. Kanaafi warra Tigraayitti hin dubbatinaa. Warra Tigraayitti waraana tokkoyyuu hin bobbaasinaa jedhanii jiru. Kanaaf fakkaataa egaa kan ammallee warri Amaaraa hedduu sodaachaa jiranii. Kan sodaatanis egaa kanumaa waan isaan baasu isaantu beeka. Kanumaan oolmaa addunyaatti ceenaa. Oolmaa addunyaatiin har'a ambaasaaddar har'aa miti dheengadda actually ambaasaaddar dhiifama. Ambaasaaddariin jedhee dubartiin bakka mana marii bakka buutuun Ameerikaa Foreign House irratti kan jirtu ibsa baastee jirti. Kaaran baasii ibsa baaste kanarratti. Egaa waa lamatu asirraa mul'ata. Wanti lamaan kuni tokko kan ibsi asirraa arginu kuni tokkoon isaa kan manni marii baasedha. Manni marii rizooluushinii baasedha. Manni marii rizooluushinii baasedha. Rizooluushinii manni marii baase kana mormanii akka mormuu wayiiti kan ishiin gootu. Manni marii wanta baase kana yookiin yaada dabalataan qabaa jetteeti kan ishiin dhiyeessaa jirtu. Yaada dabalataa kana waan dabalataa waan tokko kan ishiin kaastee jira. Isarratti deebinee jenna. Duraan dursee manni marii kun maal akka baasee haa laallu. Manni marii rizooluushiniin inni baase kun rizooluushinii baay'ee gaariidha. Rizooluushinii namni hedduun itti gammadudha.
Karen Baas maaliif waan kana akka jibbitee gara tokkoon hin ilaallaa maal akka feetu ishiinis maal akka baastee hin ilaallaa. Riizoluushinii kanarratti warri riizoluushinicha baase waanuma gaarii baasan waan agasii rakkoo qaba jedhamu hin baasne. Kunooti riizoluushiniin bahe kuni riizoluushinichi akkas jedha calls for the end of violence jedha in the federal that house representative jedha achi keessatti House Representative passed this resolution already calls for end of violence in the Federal Democratic Republic of Ethiopia for combatant in the conflict in northern Ethiopia. Jira Achinisi, the ENDF and their allied force, including the Eritrean Defense Force in the Amara region and the irregular forces and the TPLF-led forces to immediately cease hostility. Kana jira kana keessatti kana keessatti gadi inni dhaabachuu qaba kan warra Amaaras kan Faannos kan Eritreas jedhee jira. Lammaffaa condemning the strongest term all human rights violation atrocity war crime act of ethnic cleansing, murder, torture, looting, rape, sexual and gender-based violence and other crime committed by ANDF, the Eritrean Defense Force, Amara Regional Regular Force, the TPLF jedhee asirratti new development jira. Asirratti waan dabalataa jechuudha. Inni kuni yoomii itti dabalame kana ollaadha kan itti dabalame yookiin Oromoo Liberation Army itti dabalanii kana yoom godhani amma Wallagga keessatti geggeeffame jedhan kanaan. Kanammoo kana dura isinii dhiyeessinee jirraa Abiyyi maqaa wobootiin nama leenjisee bosonatti galchee jira kan jedhu waan qabatamaa qaba. Kanaafi gocha hamaa maqaa wobootiin geggeessisee achiin booda waan barbaadu achirratti akka geggeeffamuuf godhee achi maqaa yakkuudhani. Amma hundumti keenyayyuu tokkoon keenyaan hafnu yakka keessa gallee jirra. Yakka keessatti hirmaachuu qabna jedheeti kan inni dubbachaa jiru yookiin kan akkasitti kan inni dhiyeessaa jiru. Kana dura gochi kuni woboo dabalatee hin beeku. Ollaan yeroo kamiyyuu kana keessatti kanaan himatame hin beeku. Amma yeroo dhiyoo keessattuyyuu amma wanta kana kan hojjechaa jiru mirga namaa kan jedhamudha. Mirgi namaa jedhanii warri alaa hin dhaga'u. Gurraa isaa kennu isammoo isaantu akka barbaadetti sochoosaa jira. Kanaafi kuni hojii guddaa nu barbaada fuulduratti. Hojii guddaa, hojii mannee nuti fuulduratti of harkaa qabnudha. Kanaafi hojii kuni haawusiidha kan bahedha. Sanaan ala Karen Baas mataa ishiitiin egaa Karen Baas mataa ishiitiin ta'uu danda'a kan baaste. Karen Baas waa'ee wobootiin wal qabatee kan ishiin jette tokko egaa woboonii fi warri Tigraayii walitti dhufeenya isaanii dhaabuu qabu jettee jirti. Walitti dhufeenya dhaabanii achiin booda mariin maaliin jedhee jira. Walitti dhufeenya dhaabuu qabu kan jedhu jecha waan tokko baastee jirti. Maaliif akka kana jechuu barbaaddee nuuf hin galle maal akka jechuus maal akka dabalatus nuuf hin galle. Kanaaf kuni waan fudhatama hin qabnedha. In addition to the resolution jedha resolution amma isin jenne kana dabalatee jechuudha. Karen Baasitu kophaatti baase kana. In addition to the resolution, TPLF must end the use of child soldier,
pull its forces from Amhara and end its alliance with Olla. Jetteti Shani jette an armed rebel faction of the Oromo Liberation Army jetti kana jechuun egaa tokko jecha mootummaan jedhuun jette ishiiniyyuu biltsiginnaa taate iddoo kanatti biltsiginnaadhaa fi kan hojjechaa jirtu waan ishii fakkeessudha. Sanaan alas kan ishiin gaafatte tokko TPLF'n daa'imman waanuma mootummaan jedhu waanuma Abiyyi jedhu sana deebistee asitti calaqqisiistee pull its forces from Amhara and end its alliance. Okay, naannoo Amaaraatti ba'uu qaba. Amaarri garuu naannoo Tigraay ba'uu qaba hin jenne otoo leegaali daangaan suni waraanan dura safaramee laalamee jiru at least waliigalteerra ga'uudhaa fi lamaaniyyuu iddoo sanaa bahanii Amaarris achii bahee Tigreenis achii haa ba'anii jechuudhaa fi hin onnanne kana akkas jechuun hin onnanne. Kanaaf Kaarambaas duraan dursee duri aangoo guddaa qabdii ture. Haawusii keessatti foreign affairs ishiitu hoogganaa ture. Akkasuma ta'ee rizoolushiniin bahe kuniyyuu mataa isaatiin rizoolushini hagas ga'uu qabu hin turre. Rizoolushini kanarratti fuulduratti haawusii wajjiniin hojiin hojjennu baay'ee cimuu qaba. Oromoon dantaa mataa ofii eegsisuudhaa fi akkasuma ta'ee Kaarambaas amma haawusiidhaaf baatee jirti bahuudhaa fi amma torban dhufu keessa filannoo kanarratti meerii Los Angeles ta'aatii jedhamee yaadama. Kanaafi yoo filatamtee jettee meerii Los Angeles taati. Kana gochuudhaaf immoo warri bakka ishiin filatamtu sanii lammiileen Eritiriyaa fi Itoophiyaa hedduu jira warri Amaaraa maayindiyu liitil Itoophiyaa kan jedhamu Los Angeles keessaa qabu. Kanaafi warra Itoophiyaa jedhamu hedduutu jira. Isaan dubbiseen jira jetteeti. Isaan isin dhaga'een jira jetteeti. Kanaaf isaan gammachiistee filatamuudhaaf sagalee argachuudhaaf kana goote malee Kaarambaas rakkoo Oromoo wallaaltees miti beekti. Oromoo akka Oromootti yeroo baay'ees engage goonee jirra. Iddoo baay'eetti Kaarambaas waa'ee Oromoo akka bartu jennee dhiyeessinee jirra. Amma duraan dursee michuu qabdii akkuma kana dura isinitti himee akka Mangisteefaa isaan kuni michuu ishiiti baay'ee kan itti dhiyaatanidha Black Caucus keessatti. Kanaaf inni guddaan garuu isaan itti dhiyaatanii otoo hin ta'in sagalee namoota kanaa argachuudha. Haa ta'u malee warri